السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرت أمتا قشتي أمتا جارلا في أمتا كفجا أكم جرتاني فياكي سنين جرتو ججبات والحمد لله رب العالمين. اسنك جرقلة ربي أما اللي قار ربي دي ولد جيبيني جرا هردرتو تكو جالتام توتا في كفجمتو ردينك سيفتو تكو egaa akkuma beekamu yeroo yerootti formeeshina garaagaraa finne wal qaqqabsiisaa oolu hubachiisna jechuudha. Wanna isin fayyada irraa waan hubattan jedheeti waanin miidhaa nurratti qaqqabsiisaa jiru. Isin hubachiisa jedhee waan hubadhee waan argee waan na rifachiise irraa jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleewwan kiyyaa wallahi rabbumti duraan dursa waa hundumayyuu hamtuu hundumayyuu rabbiin nurraa haa qabu. Har'as waan akkaan na rifachiise wayii isin qaqqabsiisan jedhee isin hubachiisa jedheeti irraa barnoota argattanii. Wanti kun waan nu hundumtuu yoo itti fayyadamnudha, waan dirqama nutti ta'e hojii keenya keessatti hin dhabamnedha. Akkuma argaa jirtanii kilooriksii fi akkasumallee jiif isa jedhamu. Jiif kun yeroo gaaziin gugurraachatee yookaan shintibeetiin keessa lafti gugurraachatee akkasuma tooleet yookaan kursiin irra shintibeetii keessa irra gadi taa'an sun yoo gurraachate kan inni addeessu qulqulleessu waan diimate gugurraachate balleessuudhaaf kan inni gargaaru jechuudha. Jiifin kunii fi akkasuma kilooriksiin kunillee jechuudha. Akkasuma kilooriksii dagaletti argitan kun buleen kunillee jechuudha. Obboleewwan kiyyaa nuti hunda dursa fayyummaa keenyaa fi nafsee keenyaaf bakka guddaa kennuu qabna. Arabdoonni qulqullina mana isaanii qofaadhaaf malee miidhaa kana geessaa miidhaa nurraan kan wanti isiin duubatti irraa ilaaltu hin jiru. Bittee fiddee manni isii qoftaa qulqullaa shintibeetii isii qofaa qulqullaa'uudha wanti isii ilaalu hin jiru jechuudha. Garuu nuti ammoo fayyummaa keenyaa fi nafsee keenyaaf bakka guddaa ofii kennuu qabna. Wanti kun viidiyoon kun isii fayyada hanga dhumaatti dhageeffadhaadha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Obboleettii teennaa sababa dawaa kanaatiif nafseen isiidhaa darbitee jirtu. So akka nama kamiituu dalagataa jirti. Shintibeetii dhiqxii mana nama kamiituyyuu hin dhabama jedhee yaadu jechuudha. Kunniin daawaan qulqulleessaa keessatti waan ramadamuu fi akkuma argitanii jiif kan jedhamu kanaa fi kilooriksii kana shintibeetii osoo dhiqaa jirtu shintibeetii balbala ofitti gadi cuftee osoo ishii dhiqaa jirtu jechuudha. Akkuma beektanii fooliin isaa baay'ee kan ol ka'aa ta'edha. Fooliin suni hafuura isii kan ol deebuu fi gad deebu kana shintibeetii balbala waan cufteef qilleensi seenuu waan hin dandeenyee fi kilooriksiin kun fooliin isaa akka maleedha hin beektanii. Ana mataa koo irratti jechuudha kilooriksiin rakkoo narraan gahee ture. Rakkoo narraan gahee bowwoo mataadhaan yeroo baay'ee na bowwaafata mataa dadhabee mataa kana dadhabee jechuudha. Cinaa tokkoon na qoodee na dhukkubaa. Yeroo gara doktoraa itti deemu doktorri raajii yeroo na kaasu iddoo mataa kallachaa wal qixxee kanarratti keessaan gurraachatee qorooramee raajii keessatti ba'e jechuudha. Sababa maaliiti? Sababa kilooriksii irraa kan ka'e jechuudha. Kilooriksii isa hunda saniyyuu yeroo madaamonni fiddu maaliin godhaa akka fixxe jedhu akkanatti hin iyyinee fi fidee gadi jissaa jechuudha. Shintibeetii fiddee keessatti maal godhaa fidee gadi jissaa jechuudha. Itti fayyadamu irraa fagaadhe jechuudha. Kottoofadhe irraa fagaadhe hunda sanii jechuudha. Isaa waan qulqulleessuun se'anii gaduma jissa maaliifi yoo ofiin jiraadhe jechuudha. Yoo ofii jiraadhe yoo jiraadhe kan ani hoo maal ta'u kan ani hojii isii geggeessuu ta'u kana hin jaalatu. Obboleewwan kiyya yoon haadha diinaa ormaa miti haadha ormaatii miti haadha kee biratti yoo nafseen tee jiraatte kati jaalatamtu gaafa nafseen tee darbite hundumtuu ni dagatama. Sillee ta'e hojiin keetti hundumtuu ni dagatama jechuudha. Garuu ammoo yoo obboleewwan kiyya obboleettiin teenatuun akkuma nama kamitti shintibeetii gadi cuftee osoo balbala gadi ufi gadi cuftee osoo dhiqaartu qilleensi takka hin seenuu gadi hin bahu affanamee fooliin yaani hargansuu isii ka ol bahuu fi gadi deebi'u kuni fooliin kilooriksii fi jiifiin kun battalumatti hafuura isii kana xalaxxalee jechuudha. Xalaxxalee erga jedhee jechuudha keessatti kuftee kasiin nafseen isii darbite jechuudha obboleettii teenya tana. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Hedduu nama rifachiisa obboleewwan kiyyaa wanna kana keessattuu fakkaattonni akka kiyyaa
warroonni mana namaa keessa jirtanii tolchaa of eegaa. Tolchaa of eegaa waan kanneen irraa tolchaa of eegaa. Yoo dirqama isinitti ta'e balbala banaa, maskootii banaa, shaffaaxaa, shintibeetii keessaa banaa, bakka kamittuu qulqulleessitan bakkee qilleensi seenuu danda'u malee shintibeetii ofii gaggeeffatanii hin dhiqinaani. Yoo dirqama isinitti ta'e xiqqoo yoo dirqama isinitti ta'e namoonni tokko tokko bira dhaabbattee illee kadhisiiftu jirtiini. Ni beekna kana ni hubanna. Dirqama yoo wanti dirqama isinitti ta'u jiraate shaffaaxa banaadha. Maroohaa onnaa shintibeetii keessaa diqqoo qilleensa xabaqqamtu san banaa, balbala banaadha, maskootii banaadha. Qilleensa kiftii godhaa xiqqeessaa xiqqisaatiin dhiqaanii. Piliis shintibeetii yeroo seentan balbala gadi cufatinaa. Ufii balbala gadi cufatinaa. Dawaa kanneen yeroo dhiqxan balbala ufii gadi cufatinaa. Yoo balbala gadi cufuun dirqama ta'e maskootii banaa, shaffaaxa banaa. Balbala ufitti gadi hin cufinaadha. Of eeggannoo godhaa, of eeggannoo taasisaadha. Qorichi kun dawaaleen kun nafsee obboleettii teennaa galaafatee jira. Kanaaf of eeggadhaadha. Piliis rabbiin isin haa tiksu. Obboleewwan keenya mara keenya rabbiin haa tiksu. Anuu akka kootiitti dacha'ee mana jira amma inni kun guyyaarraa fiddi. Guyyaa rabbi uume kanarraa ni fiddi. Maaliifi qulqullinnaa fi addeen shintibeetii qulqullina mana isii barbaaddi malee akka nafsee kiyyaaf miidhaa kiyyaaf nan barbaadu. Garuu ani ammoo maaliin godhaa? Feeriin dhiqa. Feeriin foolii qaba waan ta'eef feerii siin isaanii fiddusanii shintibeetii dhiqa. Taayitiin adda yoo dhiqe foolii hin kennu waan ta'eef foolii sirriitti hin kennu waan ta'eef kilooriksii wajjin qulqulleessaa. Kilooriksii biraa gatee maaliin godhaa? Deetoonii bunnii sanii fi deetoonii yookaan lafaan qulqulleessuu sanii itti dabalee akkasitti foolii isiitti shattafa malee qulqulleessaan saamunaan yoo seeraan gadi qabdee dhiqxa shintibeetii guyyaarraa dhiqama guyyaa gisee 2-3 kan dhidhnu jira waan ta'eef qulqullina wanti kilooriksii kana nu barbaachisuuf hin jiru waan ta'eef nafsee teetiif hundaa oli bakka kennisin jechuu barbaada obboleettii tiyyaa. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa, hedduu nama rifachiisa. Wanti kun mataa koo irratti akka dhuunfaa kootitti kilooriksii rakkoo hamaa kanarraan gahee ture jechuudha. Hunda sanii sodaadhaa. Akkasuma foolii isaallee natti dhahu mataa kiyya keessa na deema. Daddafee mataa keessa na guraangura jechuudha. Yeroo tokko madaamiin yeroo walibbuun jira. Yeroo walibbuun aarii kiyyaaf kilooriksii buttee gama gamana gannaxxee dhixxi. Yoo isi akkasii dhixxusa foolii masan yoo na seenee mataa keessa nagara mataa keessa guutuma mataa kiyyaa keessa na deema jechuun natti beeksisaan. Kanaaf hedduu fagootti sodaadha. Obboleewwan kiyyaa hundaa olii nafsee kennasanii fayyummaa keessanii bakka guddaa kennaadha isin jechuun jaaladha. Hamtuun isin argini rabbiin hamtuu akkanaa isinirraa haa qabu. Nafseen abbaan hin dheenye hoggaan hedduu jedhani. Guddaa rabbi isin haa tiksu. Rabbii gaditti rabbi jedhaa kararran ta'a waan ta'eef of eegaadha. Rabbi isin haa eegu. Rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu isiniin jechuun jaaladha. Isin jaaladha. Isin kabaja obboleewwan kiyyaa. Bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa tiksu. Tika ofii jala rabbiin isin haa oolfatu. Isin jaaladha. Du'aa hinaaf godha. Du'aa isiniif godha. Isiniin jedha obboleewwan kiyyaa viidiyoo isinirratti dheeressu akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.